حالا كنابجت إسن الرابدة ميشان اللي جتشون سربيا أباتي كنيسة صدوما كسم موتيو أسمع عواشو بليتي في نرهيمة في كبكة فجرة واحد بسنين الرابدة ورنا لك كان ورنا ميشان برا قبل ركودات ونمودته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفن ورموك مدينة سنيزلا أمانتي رفتان سولي كوديني بديجرا جرو أما في دي وانا دا وسو جتشو هنتهني ونوع الدنيا كان نوع هندر راهي أولي منا هندر راهي أولي جتشون مال سنين جتشو دندا ماتي كيسا نمني جتشو برا آخران جلا آخراني ربي لساني عرارمو حالا كناب جتش إسن الرابدة ميشان اللي جتشو جرجرا لما كجيسا جرو نقولي تقطق والله كان أماني تجرا مصيبة من وراني سنتي waan itti yaadanii yookiin fedhanii taatu miti jechuudha. Warri meeshaa nabiraa qabdan isin jalaa ture haala kanaan malee haala addaa ture miti. Warri ammootiyyuu na amantanii akkasuma ammootiyyuu obsaan na eeggataa jirtan hedduu isin galateeffadha. Rabbiin jazaa isin haa kafalu. Jazaa musiibaan qabdu isiniin jedha. Itti aansuun jechuun obboleettiin xiyyaatuun meeshaan isii kadalagamee dhugaa rabbi dubbachuuf achokkaa'idha. Meeshaa nama kamii caalatti jechuudha daddaffiin kadalagameef ka jedhamudha. Kana jechuun kee daddaffiin jechuun guyyaa lama sadii keessatti osoo hin tahiin yoo xiqqaate jechuudha guyyaa 15 caalee ka ture fudhateedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namootiin meeshaa keessan an isinii geessuuf beellama qabadhe akkasuma mootuyyuu isinii meeshaa keessan hin geessin akkuma isinii jedhan of kolchaa isiniin jedha. Majlisa kana abbaan tuflisaa soddomaati. Teebiliin isaa yeroo hedduu namootiin teebilii kana filattan bareedaa ta'ee fooyya'ee ka duraa caalaa miidhagee dhufee jira. Jabinni isaa jechuudha. Kana jechuun sibiila jechuu barbaadeetii miti. Akkasuma mootuyyuu boondijiin isaa akkuma duraati. Namootiin jechuudha. Dukkaa'aa kana yookiin ka itti hirkatan kana muka gootanii yookiin immoo muka odoo hin tahin kun akka kanaati isinitti himee jira kooraa gootan kana goosifadha. Akkasuma mootuyyuu teebiliin kun baay'ee bareeda faashinaadha. Gabaabatti majlisni kun meetira 9 ka hojjetame akkamitti yoo naan jettan jihaa tokkotti meetira 6 jihaa tokkotti ammoo meetira 2.9 yookiin ammoo meetira 3 jechuun saantii 10 hanquudha. Kanaaf kan amma asitti afnee jenna ammoo roobatu jira meetira 5 qofa jechuudha. Meetirri 5 illee kun maashaallah kanaa isin jedha meetira 5 hoyyuu guddaadha namni hin beeyneef roobaaf waan ta'eef barandarra afnee manuma afuu jechuudha. Kanaaf namootiin ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978157275 waatsaappii telegiraamadhaan na dubbisaa isin jedha. Sapiraayizii illee akkasuma hin jira garuu ammoo har'aa borutti naageessi warri jettan dhugaa rabbii xiqqoo jechuudha biiziidha. Akkasuma immoo meeshaalee biraa harkaa qabaa ni geessaa isiniif fita obsi barbaachisaadha. Namni guyyaa 2-3 keessatti geessa maseetan akkasitti hin geeffamu. Hatta carqii uffataa jechuudha wallaahi ashokkaayii jennee ka dalaysiisaa jirru torbaan sadii fudhataa jira kadhannee jechuudha. Yeroo dhiidaa sargii wantoota adda addaatu jira. Ijoolleen sapiraayizii godhan gara kiyyarraan baay'ee waan jiraniif ni baa'ataa isiniin jedha. Kanaaf qarshiin majlisaa dabalemoo sababa sargii akkasuma mootuu sababa wanta adda addaa hojjettanii wanni dabalee jiru. Haga ammaatitti bakkuma saniin dalaysiisaa jira. Akkasuma mootuyyuu meeshaaleen meeshama saniin dalaysiisaa jira. Kabarbaadanii fi akka barbaadanitti salphamatti isiniif hojjetama. Amma isa kana yoo xiqqaate xiqqooma diizaayiniin jijjiirame malee sadii baasee jira. Kanaaf kunuu haala argitanii fakkeenyaaf abbaa 40 baasee jira. Diizaayiniin addaa kan abaaboo kana qabu malee guutuun kana kunis abaaboo waan ta'eef itti aansuun abbaa 20 baasee jira. Abbaa 30 illee baasee jira. Maaliif jennaan isinii filannoo keessan irratti hundeessanii kabarbaadan jechuudha. Isiniif galaa jira miti hojjechiifachuu dandeetta. Fakkeenyaaf abbaa 40 yoo argitan abbaa 20 ajajachuu abbaa 30 ajajachuu akkasuma mootuyyuu 40 illee ajajachuu ni dandeettanii. Fakkeenyaaf 30 20 dalagamu se'ina 40 dalagamu se'ina dandeettii humna keessanii yookiin qarshii keessanii isiniin jedha. Kanaaf namootiin meeshaa akkan ajajattanii makiinaa kontiraatiin isaanii keessa akkuma majlisa kana maallaqa keessanii bitattanii maallaqa keessanii isinii jira. Namni waan kan hin hubatin ammallee sirriitti naaf hubadhaa isinii jira. Itti aansuun ammoo eessallee dhiyoollee haa ta'u as keessallee mabirrii 2,000 akka hin taane 500 iyyuu taane maallaqa keessanii yoo dhabdanii jechuudha walii rahmata godhuun jiraate rahmata isa walii godhi. Kana ammoo hordoftoota keessan na beekan warra argitanii birrii hanqattee fi dalaganii booda naa ergan akkuma isaan amanan anis isaan amanee sababa rakkinnaa jechuudha waliif rakkachuu taate malee isintu fe'ata hisaaba keessan irratti isiniin jedha. Yeroo hedduu namaa wanni hin galeef makiinaa qaba bakka jechuun tujjaara addaan asii rabbii tujjaara dhugaa akka ta'e isa tokkicha. Kanaaf jechuudha mee makaddaa isin agarsiisa. Diizaayinii isin ittiin hojjetamte akkuma isin argitan kanatti lamaan jechuudha.
akkuma kunillee akkasitti hojjetameen akkuma kanaan carqiin kun ammoo carqii akka majliisa kiyyaanii baay'ee bareedaadha. Inni kun ammoo amma faashina dhufee sirriitti dalagamaa jira. Carqiin kun kalarii adda addaatiin turkiidha faashina dhufee hojjetamaa jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala kanaan ajajachuu yoo barbaadan haala feetanii akka kalarii fayyadaman kan har'a jechuudha isinii galaa jiraan sirriitti har'a dhufee fi ji'a sadiin ji'a afran har'a ajajadha yoo jettan carqiin isaa baduu fi akkasuma immoo nurraa deemuu danda'a isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa of qolchaa isiniin jedha. Akkuma haala kanaan jechuudha inshaallah wa ta'ala maal tahee walii jettanii fi namatu amriin irraa ta'e isiniin jedhee meeshaalee hedduu akka Finfinnee geessallee ni jira. Finfinnee jennaan namni hedduun Finfinneen meeshaalee jira maaliif Finfinnee akkamii geessitu horri jettanii Finfinnee jechi viidiyoo hojjedhee bakka akkuma viidiyoo sana hojjetee jedhee rakkoon kun nama mudate haala kanaan viidiyoo sana sirriitti dhiisii ture isiniin jedha. Har'aa jechuun dirqamee baduu kiyyaan isiniif dhufe itti asirramuutuyyuu warroonni yeroo jechuun meeshaa isiniif geessu namni jechuun kallattiidhaan amma fakkeenyaaf dhiifama nuuf gochaa jireessa kana fayyadu dhufe ay dhufaa jirra maqaa tabaanii taa'aa jirra miidhuu asirra inshaallah isii bilbila rakkoo takka qabu. Kanaaf warra meeshaa kennutu yuunitti bilbilee dhugama asrii baanee makiinaa eegaa jira hagamma. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakka gurguruutti jirra. Fayyaan faayaa isin jaaladha isin kabajaa na dubbisuudhaan naa bilbiluu na dubbisa yoo danda'e yoo halkanaa hubaate achitti illee isinii koraabaa nagaatti koraa bulan.